jara sana walillee jireenya kan ka'uufuu barbaadde itti deem si galee humnaan immoo namni si dirqisiisee rasaasa yookaan xiyyiitti intan kilaashii afaanitti si qabee snaayiperiidhaan si doorsisee gama kanatti si gashee yoo jiraate nin dhufa guyyaa lama sadi qofa keessatti guyyaa lama sadi qofa naa kenna. Egaa akkuma dhageessan kanadha jechuudha. Obboleessi koo biyya Dubaay jira. Guyyaa lama sadi keessatti jedha kuno. Akka sanatti humnatti kennee dubbachuudha baadhusi guyyaa lama sadi keessatti dhufeen ani furmaatatti laadha. Akkamitti taraaramta? Akkamittiin cal'ista? Akkamittiin obsitee waan kana bira lufuu dandeessa? Akkam yoo nu tuffatanii? Akkam yoo nu xiqqeessanii? Madaala akkamiirra nu kaa'anii? Namummaa akkamiin nuuf kennanii? Tuffiin akkamii yoo jiraate waan kana raawwatanii jechaa jira. Ani ciinii Sayidoodhaas biraan gahaa jira. Ayyuun halkanii guyyaa asiin boossi. Obboleessi siidhaa hanga barbaadees gowwaa yaa ta'u. Hanga barbaadees eenyummaa akkasii yaa qabaatu innis halkanii guyyaa sagaleedhaan na jeeqaa jira. Especially obboleewwan isaa jechuudha. Bilbilanii obboleessi isaa kan irraa hangafaa hiriyoonni isaa baay'een dhiisii fi waan kana asumatti xumuraa asumatti dhaabaa balleesseera dogongora isaatii bakka isaa nutu miila kee irratti kufee dhiiga bu'eef immoo waan barbaachisu goonee nutu si araarfataa jechaa jira. Hiriyoonni isaa akkas jechuu jiru. Wanta barbaachisu nutu baasa jechaa jiru. Yoo ati barbaadde even jechuudha. Yoo ati feete dhiigaan deebisuu yoo barbaadde ani siifiin dhaama nama naan jedhee jira. Barbaachisaa yoo ta'e immoo ergaa isaa sana isin maxxansuu nan danda'a jechuudha. Ana na dhawi ani yaa dhiigu bakka isaa nageenya abuu bakka nagaa buusaa dhiisaa darbaa waan kana tuffadhaatii irra lufaa naan jechuu jira. Ani gara hiriyoota isaa sana gorumo gara maatiin kiyya jedhu kana gorumo alaa galan mana galan jedhanii mire akkamiin ta'an kan warra sana fudhu tole jedhu araaramu dhiifama taasisu maatiin kiyya akkas jechaa jiru akkam goon baay'ee mana dhiphisuu jira jechuudha. Humnaa ol maatiin kun hin araaramu taanaanii ciinii Sayidoodhaa baduu deemaa jechuudha. Yoo maatiin kun walitti hin dhufne maatii Sayidoodhaa maatii kiyyaa kan ayyuudhaa waliin kan jiraatan waan baay'ee kan waliin dabarsan du'aa gadda gammachuu waliin arkan bal'oo fi dhiphoo waliin dabarsan akkamiin godhaan baay'ee dhiphadheen jira. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Baay'ee sammuu kootii ol yaadati baachuu hin dandeenye wayin jiru. Maatii koo filadhu moo garas dhaqu. Braazariin koo guyyaa lama kee hin godhu jedhuan kutee dhufanni dhimma isaa miti jechuudha. So na dhiphisee jira baay'eema. Mee maal jettan yaada keessan komentii jala naa kaa'ame. Komentii jalatti naa barreessaa. Akkamiin furmaata itti kenninu waan kana. Akkam goonu akkam taasisu. Kanaafi kanan isiniin jedhaa dhiirri Oromoo safuu beekaa haadha manaa isaa jalaa qalabatii fuudhee dubartii biraadhaaf hin godhu. Qalabatii hate kanatti jettuun ragaan kee maalidha? Ragaan atittiin qalabatii hate Sayidoon jettu ragaan rikoordii guututu jira. Maamtuubiin kan yuutuubii Sumayyaa irratti dubbate ragaa guututu jira. Kanaafuu Sayidoon hattuu qalabatii ta'e. Maqaa balleessii kan ammoo kan gochaa jiru wabiidha. Naamanii wabiin sababa intala kana dhabetti maqaa balleessaa jira malee. Wabiin balleessaa tokko hin qabu. Ayyaantu jaallachuu irraa kan hafe wabiin balleessaa tokko hin qabu. Kanaafuu Sayidoon hattuu qalabatii jaarraa kanaa ta'e. Yoo jara sana walillee jireenya kan ka'uufuu barbaadde itti deem si galee humnaan immoo namni si dirqisiisee rasaasa yookaan xiyyiitti intan kilaashii afaanitti si qabee snaayiperiidhaan si doorsisee gama kanatti si gashee yoo jiraate nin dhufa guyyaa lama sadi qofa keessatti guyyaa lama sadi qofa naa kenna. Egaa akkuma dhageessan kanadha jechuudha. Obboleessi koo biyya Dubaay jira. Guyyaa lama sadi keessatti jedha kuno. Akka sanatti humnatti kennee dubbachuudha baadhusi guyyaa lama sadi keessatti dhufeen ani furmaatatti laadha. Akkamitti taraaramta? Akkamittiin cal'ista? Akkamittiin obsitee waan kana bira lufuu dandeessa? Akkam yoo nu tuffatanii? Akkam yoo nu xiqqeessanii? Madaala akkamiirra nu kaa'anii? Namummaa akkamiin nuuf kennanii? Tuffiin akkamii yoo jiraate waan kana raawwatanii jechaa jira. Ani
ciini Sayidoodhaa as biraan gahaa jira. Ayyuun halkanii guyyaa asiin boossi. Obboleessi ishiidhaa hanga barbaadees gowwaa yaa ta'u. Hanga barbaadees eenyummaa akkasii yaa qabaatu. Innis halkanii guyyaa sagaleedhaan na jeeqaa jira. Ispeeshaalii obboleewwan isaa jechuudha. Bilbilanii obboleessi isaa kan irraa hangafaa. Hiriyoonni isaa baay'een dhiisii fi waan kana asumatti xumuraa asumatti dhaabaa balleesseera dogongora isaatii bakka isaa nutu miila kee irratti kufee dhiiga bu'eef immoo waan barbaachisu goonee nutu si araarfataa jechaa jira. Hiriyoonni isaa akkas jechuu jiru. Wanta barbaachisu nutu baasaa jechaa jiru. Yoo ati barbaadde even jechuudha. Yoo ati feete dhiigaan deebisuu yoo barbaadde ani siifiin dhaama nama naan jedhee jira. Barbaachisaa yoo ta'e immoo ergaa isaa sana isin maxxansuu nan danda'a jechuudha. Ana na dhawii ani yaa dhiigu bakka isaa nageenya yaa bu'u bakka nagaa buusaa dhiisaa darbaa waan kana tuffadhaatii irra dhufaa naan jechuu jira. Ani gara hiriyoota isaa sana gorumo gara maatiin kiyya jedhu kana gorumo alaa galan mana galan jedhanii mire akkamiin ta'an kan warra sana fudhu tole jedhu araaramu dhiifama taasisu maatiin kiyya akkas jechaa jiru akkam goon baay'ee mana dhiphisuu jira jechuudha. Humnaa ol maatiin kun hin araaramu taanaanii ciini Sayidoodhaa baduu deemaa jechuudha. Yoo maatiin kun walitti hin dhufne maatii Sayidoodhaa maatii kiyyaa kan ayyuudhaa waliin kan jiraatan waan baay'ee kan waliin dabarsan du'aa gadda gammachuu waliin arkan bal'oo fi dhiphoo waliin dabarsan akkamiin godhaan baay'ee dhiphadheen jira. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Baay'ee sammuu kootii ol yaadati baachuu hin dandeenye wayin jiru. Maatii koo filadhu moo garas dhaqu. Biraazariin koo guyyaa lama hin godhun jedhuan kutee dhufanni dhimma isaa miti jechuudha. So na dhiphisee jira baay'eema. Mee maal jettan yaada keessan komentii jala naa kaa'ame. Komentii jalatti naa barreessaa. Akkamiin furmaata itti kenninu waan kana. Akkam goonu akkam taasisu. Kanaafi kanan isiniin jedhaa namoonni Wabii Tube subscribe godhini subscribe godhaa family naa ta'a na jajjabeessaa na cinaa dhaabbadhaan isiniin jedhaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi.